oduu ijoo. Manni marichaa sirna seera yakkaa fi wixinee labsii seeraa raggaasise. Sirreeffamtoota mana amala sirreessaa keessatti argaman 1224 dhiifamaan gadi dhiisuudhaaf naannoon Amaaraa murteesse. Himatamtuu yakka godaansa seeraan alaa raawwatte murtii adabbii hidhaa cimaan adabamte. Pirezidaantiin Somaaliyaa dhukaasa itti baname irraa lubbuun ooluun gabaafame. Ashama harka fuunee hordoftoonni fi daawwattoonni DBS kan biyya ambaa biyya keessa teessanii DBS hordoftan oduu DBS irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga goolaba oduu keenyaatti nu wajjin turtii taasisaan affeerraa keenyadha. Manni marichaa sirna seera yakkaa fi wixinee labsii seeraa raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 13ffaa taa'een sirna seeraa yakkaa fi wixinee labsii seeraa raggaasiseera. Wixineen kunis sirna haqaa saffisiisuu fi tooftaa qorannoo yakkaa addaa fi haalaan miidhamtootaaf beenyaan itti kanfalamu kan haammatee fi qajeeltoo idila addunyaa kan hordofe ta'uus heerameera. Miseensonni mana marichaas wixineen seeraa kun waggoota dheeraadhaaf kan harkifate ta'us rakkoolee uummata biratti madda komii ta'an furuuf kan dandeessisu ta'uusaas ibsaniiru. Wixineen seeraa kunis sirna seera yakkaa Federaal Dimokiraatik Riippubilik Itoophiyaa fi wixinee seera raagaa labsii lakkoofsa 1410 muraa bara 2018 ta'uun sagalee caalmaadhaan ragga'eera. Sirreeffamtoota mana amala sirreessaa keessatti argaman 1224 dhiifamaan gadi dhiisuudhaaf naannoon Amaaraa murteesse. Naannoo Amaaraatti sirreeffamtoota seeraa 1224 dhiifamaan akka gadi dhiifaman murtii dabarsuusaa biiroon haqaa naannichaa beeksise. Itti aanaan biiroo haqaa naannichaa Ayyaaloo Abbaatee sirreeffamtoonni carraa dhiifamaa kana fayyadaman wayita mana sirreessaa turanittis jijjiirama amalaa kan agarsiisanii fi qajeelfama dhiifamaa kan guutan ta'uusaanis yaadachiisaniiru. Dabalataanis namoota araara buufatanii fi beenyaa kanfalan akkasumas mana sirreessaa keessatti turtii isaaniin amala gaarii agarsiisan kana keessattis kan argaman ta'uu isaanii ibsaniiru. Haaluma kanaan sirreeffamtoonni seeraa 1224 dhiifamaan akka hiikaman murtaa'uu isaa dubbachuu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Himatamtuu yakka godaansa seeraan alaa raawwatte murtii adabbii hidhaa cimaan adabamte. Himatamtuun maqaan ishii Ayyaantuu Rashiid Abdallaa jedhamtutti yaaddee gaafa guyyaa 10 ji'a 3 bara 2018 guyyaa irraa toora sa'aatii 9 yoo ta'u godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee magaala Baabbilee ganda duwwaa 2 keessatti miidhamtoota dhuunfaa maqaan isaanii Zaanaa H fi HIH jedhaman kan umuriin isaanii waggaa 17 ta'e biyya alaattan isin oofa jechuudhaan magaala Baabbilee irraa gara magaala Jijjigaa erga geessitee booda jalaas deebi'anii waan jiraniif yakka labsii to'annoo fi ittisaa yakka namaan daldaluu fi seeraan ala daangaa ceesisuu keewwata 8 muraa 2 muraa A jalatti himannaa lamaan himatamaniis jiru. Eenyummaan himatamtuu mirkanaa'ee garagalchii himannaa qaqqabee dubbifameefis naaf galeeras jetteetti. Abukaatoon ittisaa dhaabbatee fi mormii sadarkaa duraa hin qabu jechuudhaan himannaa waakkateera. Raagaan abbaa alangaa namoonni 4 dhiyaatan akeekkatanii dhugaa dubbachuuf waadaa galanii jecha raagummaa kennanii himatamtuun himannaa hijoo fi raagaa qabatamaa yakka ittiin himatamte kana raawwachuu haala ifaa fi amansiisaa ta'een irratti mirkaneessanii jiran jechuun akka ofirraa ittiftuuf jala murtiin kennameera. Himatamtuun raagaa ittisaa nama 2 dhiyeeffattee raagooleen ittisaa jecha raagummaa kennaniin haala raagaa abbaa alangaa deeggaruun kan mirkaneessan malee jecha raagaa abbaa alangaa kan shakkisiifne jechuunis irraan ittifne jechuun himatamtuun yakka itti gaafatamummaa yakka hordofsiisu raawwattee jirtis jedhee murtii balleessummaa kenneera. Haaluma kanaan manni murtii olaanaa godina Harargee Bahaa dhaddacha guyyaa 24 ji'a 7 bara 2018 ooleen Laagaa Maamaa 71-29-3 ta'e irratti yaada adabbii cimsuu fi salphisu kan bitaa fi mirgaa eegee madaaleen booda adabbii himatamtuu kana ni barsiisa fakkaattota ishiis ni akeekkachiisa jedhe adabbii hidhaa cimaa waggaa 2 fi adabbii maallaqaa qarshii 200,000 akka adabamtu murteesseera. Gabaastii oduu keenyaas waajjira abbaa alangaa godina Harargee Bahaa. Pirezidaantiin Somaaliyaa dhukaasa itti baname irraa lubbuun ooluun gabaafame.
Hassan Sheikh Mohammad pirezidaantiin Somaaliyaa jimaata kaleessaa magaalaa kallattii kibba Somaaliyaatti argamtu Baayidoowwaa keessatti osoo imalaa jiranii meeshaa waraanaa marfiin dhukaasni isaaniif garee isaanii waliin imalaa turan irratti banamuun gabaafameera. Ta'us pirezidaantii Hassan Sheikh fi tuunni isaanii dhukaasa kanarraa nagaan hafuun isaanis ifoomeera. Akka raagaan poolisii fi qondaaltonni mootummaa meeshaaleen waraanaa guddaan kun kan dhukaafame yeroo pirezidaantichi xiyyaara irraa bu'an qondaaltota raayyaa ittisa nagaa gaafachuu eegalanittis jedhaniiru.